السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني وردفتو تفيق وجمتو تقيني كمين نقاق أبدني جرتني ججباتني سنين جتا. الحمد لله رب العالمين قبل ينقيا خنو وردان كرباتي أبسيتي تيسيقاي أبراهيم غانا نمالي كرباتي أبسوتا duraan gaana qusadha maalin isa godhee miti amma immoo qusatu fintaa'u buleeyyan kiyya akkuma agartan waan ishii godhe hundaa'uun hin goosisanis dirqama duraarree nan qusadhaa miti mee maalin godhaa yaachisaa mee afaa miskiina fiifuu maan qabuu fiifuu walumaan waa takka hin qabnu meetti dhiisaan jaamti amma bakka dhalee waan ishii godhe anis naa godhu qaba. jeetin kuno achi isa geessee obboleeyyan kiyyaanis gaa bakka ishii geessite san nageessi jeessa geessee kuno qayyatu jira maashaallah gaa kuno qayyi haalan bareeda haalan tola gaayee beeytaa kunfaan akka manatti godhaniillee miti dhadhaa kana sammuu tanarratti duuba dhufuq si godhaniit fuula kana waan si bareechu akkasi naddafu kana si diddibanii qaama kana guutuu dhadhaa fi kana muculluq sitti godhanii daa'imaa fi dhadhaa yaa boleeyyan kiyya laalni bareedaa ni tola haalan tola akkanatti kunoo aaru jira gaayi huccuu hedduu waan hedduudhaan gubbaan namatti uwwisanii erbee tana hunda gubbarraan namatti gadoo kaa'anii saniif gaa aarri qajeeleen baane malee qaamatti garuu haalan natti natti tottola jechuudha haalan tola maashaallah tabaarakallah kunoo obboleeyyan kiyya gaa wardaan takkumaatu gaa gabbeetu video kanallee fan dhufeewu mareen beeku qayyallee gaa hanga gaa manatti gaa maanti yafaan gaafan dhaqee naa uggootu malee video firraa mareen goone takkaayi qotaan tu waa hedduu nama dalaysiifti beektaa obboleeyyan kiyya garuu yoo qotaa inni gaafaa gaa ba'ulleen hin taatu keessatti gaa beekatuma yoo of qabne wayya hinaafnullee gaa keessatti if qabuu wayya jeetin tanammoo qabuudhaan dadhabeekam nan aare maaliif anuu takkaan an geessin gaafan dhufe sanuu anuu nan geessine jeetin haalan aare na oofi jeeni jiruu isatti busheessee isallee akkasitti dhaqee gaanis kunoo akkasitti kunoo qayyatu jira obboleeyyan kiyya warri qayyatuu feetanis gaa kunoo adaamaa keessaa sumaanu kunoo laaldhadhaa rifeensa kiyyatti gaa cubbuq na goote ganaa kunoo kana waliin laayixee mataa waliin mataa akkana waliin riiddi rifeensa waliin riidee dhadhaa kana boodarra ni qabbaneesse sammuu tana lahaay si godhaa dhadhaan kun qabbaneesse sammuun tun haay si taati kunoo akkana seensisti laa ishii riidee keessa seensifti yaa boleeyyan kiyya gaayinaafaan tun tartiibarraa nama baafti tartiibarra illee beetiin jira an takkaa garuu akkanatti qaama kiyyalleef mul'isee rifeensa kiyyallee baasee maal jeellee viidiyoo godhullee hin fedhu rabbiin kiyya naa araaramu rabbi naa gargaaru garuu har'a booda mataa kiyyallee mul'isu hinaafaan waan hin goone naman qabdu hallayyaa hunda nama seensifti tana garuu jaarsumaa itti gaafatama Abrahaamumaa itti gaafatamu ta'a numan jaarrallee borullee irra deebi'e ani immoo akka ishii godhe na godhin jaammoo qabree qotaadha saniifu isaa itti gaafatama dilii hundaa'u jechuudha takkanaati obboleeyyan kiyya narrallee laalinaadha hinaafan dhuga nama maraachitii garuu aninuu akkasiin dandaman qaba jaarsa akka qabuun qabu gaayii maalin godhanuma nofsaa dhalaa 15 illee narraan fidu garuu waan ishii godhe dirqama efa didee narraa fagaatu didee yoo narraa fagaate bareeda fagaatu isaa didee mtire anis kafin isa godha kaf maalin isa maraachee mtii ganan isa maraachuu ta'a jechuudha akka inniif jibbutti yoo inni bar nagaan jiraatee nagaa wal qixxeessee miskiina taan bishaan obaasu tanas bishaan obaasee nagaan jiraachise humaa miti garuu taanii maal godheetin tana boonsee xiqqoo tana maal godhee guddoo tana firraa achi darbee dhiisan no intahu waan ta'uu miti kun akka shari'atti illee waan ta'uu miti garuu haalli inni gaalatti godhu kunis waan ta'uu miti obboleeyyan kiyya dhiifamaa hojii gaaraa boo tartiibarraan ba'e rabbi kararratti naa deebisan illeen rabbi mee keessa kee kana sabrii siyaa kennu jaadu'aa naa godhaadha inshaallah wal bira nu galchee amma faagaa daran kaf taanaan nuti lachuu maaliif yoo jette ani yoo isaa wajjin ishii fudhatee inni deeme anis nin aara eessa geessee maal gootee fi anis naa godhii jira rakkoo jira inni immoo nama beera lamaan deemuu danda'u dhiisii tokkoon deemuu hin dandeenye inshaallah rabbi haa gargaaru isallee obboleeyyan kiyya
eegaa rabbi haa gargaaru isas maaliin jaanan isaa ifitti fidee tana hundaa'u bakka fidee hatillee dandeenya nuu fuudhee mitiire akka nama gubaa immaan ija keessaan fixee furrii funyaan keessaan baase akkana narraa massaati gaabboleetiin teenya tonis inshaallah rabbi jazaa kafaluu fi isaanis gaa dalagaa isaaniiti tolfadhu naan jetti sitti oowwee maal naan jetti eegaa abbuleeyyan kiyya haalan tola qayyi haalan bareedaa qaamaaf qiwaasii kennaa qaama kan kee laslas si tolaa si bareeda gabboo darra dhiqattee jette haalan jechuu affallattee qaamni kan kee kunis qilleensi hundi qaama kee kana keessa si'aa'ee qaamni kee si lallaafa jechuudha. Tanaafuu mudhii nama dhukkubduu miila garaa maal kana hundaafuu dawaadha gaabbuleeyyan kiyya akkuma beektan qayyi amma faagaa guyyaan bakkallee argeeti deebi'ee fiidiyoollee isinii maree gaabbuleeyyan kiyya laal shaashambaa jettee jechuudha wardaan teessan qaaliin garaan gubata malee nama asirraa gaa amma Abraahimillee ka wardan hinaafsisa je'ee akkanatti gaafamaa jaartii bareedduu fuudhee maalii fuudhee juutaan akkana hoo wardumti haatumti bilaaltuun isaan gadi naqin waa takka wallaahi gaamee anis hoggan qotaa ka'e gaa numaa qotaan barrafumaafuu nama si gooti waa hundaafuu duraan ufifanneetu waa takka namni lubbuu mataa keenya ujibbinee jirra amma inumaa waa takkan siin jee daranuma inumaa qiwwaan widaati amma dubbiin inni deddeemuun tuni masaanuu lama godhuun tun inumaa naaf taate waan masaanuu natti fiduun tun naaf taate haalan naa taate maaliif yoo jettan qayya kanaafu takkaan da'inneen takkaa dhaqee hin seenne saniifuu haalan naa taate jirtii jechuudha ammaan tana sababumaanuu jalaaniin oolaa jechuudha haadha bilaalii haa teessu jedhanii lafa darbuun hin taatu guyyaa ishee oofu ka'e abbo anis na oofi gaa ka'e na oofi gaa ka'e je'eetuma kutuudha takkanaati gaa obboleeyyan kiyyaa kunoo wardaan teessan qaaliin akkana xaarfatu jirtii Abraahim abbaa bilaal gaa gana mataan oowwee moluun tun hangumti irra jiru kunuu irraa arraabamuu teessi maaliif yoo jettan beera lama godhee qotaadhaa achi na oofii as nageessi bakka ishii geessite nageessi waan ishii bitte na miti waan ishii nyaachifte na nyaachisi eegaa dandeenya nuu fuudhee mitiire dhalee fiduudha jechuudha dhalee goda seenee fedhu hatee fedhu huccuu ofirraa yaasee huccuu maal qabaa mitii fi qulla deemu jira yaaboo ammuma aninu amma naa tolte duraan maal naa tolte miti amma naa tolte lallaal nin gabbadhaa amma tana boodan maaliif yoo ka'ettan taate yaadas nan dhiisa argadhu laal liqim gadoo godheetuma laal itti dhiisee cinqii fi kubbaa abbaa firraachi dhiite itti oromooni ifirraachi dha'uudha boo takkanaati obboleeyyan kiyyaa du'aa naa godhaa ilmaan kiyya qaraasifadhee as kenni ilmaan kiyya rakkatin hin dhabin hin daarin qara'uu na jalaan dhabin abbaan oo fedhe kuma naa fuudhu silaan irraachiin fagaatuu mitiiree anis godhiga eegaa jalumaatti suuquudhaanis wanni godhu takkalleen hin jirtu jechuudha ganaa wanni ammas carraaqetin as fiigee maalii godhee maalan fiigee jimaan fiigee kuduraan fiigee maal isa godhaan mataa kiyya jiraachisaan hin taatu akka danda'ee fuudhe sanitti nu jiraachisa akkasuma akkasii miti